Boqonnaa 12 Sababoota cabiinsa sirna dinagdee. Dinagdeen biyya keenya haala qabatamaa guddina biyya keenyaatiin wal qabatee dhufanii fuuldurattis dhufuu danda'an cabiinsa sirna dinagdee mudoowwan caaseffamaa qaba. Cabiinsa kanneen dambii keessaa alaatti jedhuun sakatta'uu yaalla. Ogeessonni kallattii kanaan qo'annoo taasisan cabiinsa sirna dinagdee mudoowwan caaseffamaa haala adda addaatiin hiika kennuu ni danda'u. Ta'us garuu Itoophiyaan rakkinoota bu'uuraa dinagdee ishee mudatan hubachuuf hir'ina gabaa mudoowwan caaseffamaa ta'an kana hir'inoota mootummaa itti dabaluu walitti makuudhaan cabiinsa dinagdee waliigalaa hir'inoota sirnichaa keessatti hammachiisuudhaan xiinxaluun yaalameera. Qoqqoodinsi akkanaa wixinee yaadaa biyyoota qarooman keessatti dagaagee hubachuu bira darbee golgaa haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru yaada keessa galfachuun rakkoowwan mudatanii yaada furmaataa filatamoo ta'an itti dhiyeessinu nuuf kenna. Yaadirmeen boqonnaa kana inni guddaan rakkoon dinagdee biyya keenya akka waliigalaatti hir'ina sirnaati kan jedhudha. Hir'inni sirnaa agarsiistuu dinagdeen biyyootaa walxaxaa ta'uun isaa kan ittiin ibsamudha. Rakkoowwan sirnoota xixiqqoo taatota dinagdee keessatti mul'atan ija adda addaatiin hir'ina gabaa, hir'ina mootummaa xiinxaluun furmaata kennuu barbaachisa. Rakkoon dinagdee biyya keenyaa fakkii guutuu isaa hin mul'isu. Sababiin isaas hir'ina gabaa, hir'ina mootummaa qofa ol kaasee agarsiisuun fiixeetti kan ba'anii haala qabatamaa biyyattiin kan waliin simanne darbee darbees kan gargar ba'anidha. Kanaafuu hir'inoota gabaa, hir'inoota mootummaa yaadota qindeessuudhaan kuufama hojiiwwan sirna dinagdee biyya keenyaa yaada keessa galchuun ilaaluu qabna. Dabalataanis gufachuu gahee taatota dinagdee kanneen biroo itti dabaluun yoo ilaallu rakkoowwan dinagdee keenya inni bu'uuraa hir'ina sirnaati jennee goolabuu dandeenya. Dinagdee akka sirna walxaxaa tokkootti fudhachuun sadarkaa galteen adeemsa bu'aatti ilaaluun bu'aa olaanaa qaba. Dinagdee waliigalaa hidhata qabuun akka sirna biyyoolessaatti ilaaluun rakkoowwan dinagdee keessa jiran haala hubachuuf gargaara. Filannoowwan imaammataa hojii irra oolchuuf baay'ee fayyada. Rakkinoota dinagdee biyya keenyaa hir'ina sirnaatiin xiinxaluuf adda dureedhaan yaadni itti fayyadama qabeenya burqisiisuu qooddannaa kan bu'uureffatedha. Qabeenyi kaffaltii dinagdee humnoota oomishaa keessattuu lafa badhaadhina kaapitaalaa irratti duudhaalee dabaluun kan argamu yoo ta'u, haalli qabeenya burqisiisuu qooddannaa haqa qabeessa saffisaa bu'a qabeessa ta'e dinagdee biyyattii keessatti uumamuun safartuu ijoo guddina misooma hawaas dinagdee fayya qabeessaatiin. Sirna oomisha dinagdee keessatti wal hubannaa qindoominni taatotaa tokko tokkoon taatota dinagdee dhimma murtaa'e irratti beekumsa dandeettii gadi fagoo akka qabaatan taasisa. Kunis gama tokkoon si'aayina kan uumu yoo ta'u, gama biraatiin duudhaa hawaasummaa wal amanuu wal tumsuu uuma. Waa'een dhimmoota lamaan kana beekumsa wal amanuu sirna gabaa idilee keessatti salphaatti ida'amanii argamuu dhabuun isaanii qaroomina fiduu irratti danqaa ta'eera. Kiyyoo bu'uuraa akka hayyoonni maraamartoo hiyyummaa keessaa salphaatti ba'anii badhaadhina hin gonfanne godheedha. Danqaa kana dhabamsiisuufis ida'amuun taatota sirna dinagdee gumaacha olaanaa qaba. Kanaaf hidhata hariiroo ida'amuu dinagdee hir'inoota sirnaa furuuf qoqqoodinsa gahee hojii bu'uureffachuu barbaachisa. Ida'amuun danqaa badhaadhinaa kana dhabamsiisuun adeemsaawwan oomishtummaa saffisaa bu'a qabeessa akka ta'an gochuun qabeenyi dimshaashaa akka dabalu fayya qabeessa ta'uu godha. Haaluma kanaan mata duree itti aanu jalatti dimshaashummaan hir'ina sirnaa, hir'ina gabaa, hir'ina mootummaa waliin wal bira qabuudhaan walitti qindaa'ee kan dhiyaate yoo ta'u, iftoominaaf akka gargaaru hiika idil addunyaa isaan qaban hiika biyya keessatti kennameef waliin walitti hidhamuun dhiyaateera. 12.1 Hir'ina gabaa. Gaaffilee ijoon hir'ina gabaatiin wal qabatanii ka'uu qaban gabaanumti matuma isaatiin dhimmoota akkamiirraa ka'uun rakkina fiduun qoqqoodinsa qabeenya haqa qabeessa ta'e agarsiisuu dadhabe. Hir'inoonni akkanaa wayita uumaman gabaan matuma isaatiin haalli hir'inicha itti sirreessuu danda'u dandeettiin fedhiin taatotaa jira. Yoo ta'uu baate hoo hir'inoonni akkanaa wayita jiran sirreessuuf itti gaafatamummaa eenyutu qaba? Akkam gochuudhaan sirreessam kanneen jedhanidha.
Dinagdee gabaa walabaatiin geggeeffamu keessatti hir'inoonni gabaa oomishaa tajaajilli akkaataa fedhii dhiyeessiitiin geggeeffamuu yoo baate kan uumamudha. Hir'inni gabaa fiigicha namoota dhuunfaa gareedhaan fedhii ofii eegsifachuuf taasifamu irraa ka'uun faayidaan uummata bal'aa wayita tuqamu rakkoo uumamudha. Ka'umsa hir'ina gabaatiif adda durummaadhaan sababoota sadiitu eerama. Isaanis amala gabaa, amala oomishaa, akaakuu daldalaa irraa sababoota maddanidha. Amala gabaa walqabate gabaa keessatti dorgommiin yookiin morkiin haqa qabeessa akka hin taasifamne haalota taasisan wayita uumaman hir'ina gabaatu uumama. Fakkeenyaaf gabaan humnoota muraasaan to'annoo jala yoo oole hir'ina gabaatu mudata. Kaampaaniiwwan kunneen dorgomtoonni biroo gabaa keessaa akka hin seenne daangessuudhaan yookiin uumamuudhaan filannoon gabaa kophaa isaanii socho'an ta'uudhaan ol ba'u. Haaluma kanaan dorgommiin haqa qabeessa ta'e akka hin jiraanneef jeeqama gabaa uumuudhaan bu'a qabeessummaa gabaan daangessu. Inuma abbootii qabeenyaa muraasa gabaa jal'isuun jeeqan uumuudhaan abbootiin qabeenyaa kunneen gabaa kana irratti ol aantummaa yoo qabaatan hir'inni gabaa ni uumama. Sadarkaa yaadaatti haala sirna gabaa walabaa keessatti abbootiin qabeenyaa dhuunfaa hundi gatii gabaa fedhii dhiyeessii gabaa hordofuun kaawwamu fudhachuu malee ofii isaaniitiin gatii gabaa murteessuu kan danda'an miti jedhama. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin abbootiin qabeenyaa muraasni baasii xiqqoodhaan bu'aa humnaa olii argachuun guddatu. Kunis gatii gabaa fudhachuu irraa gara gatii gabaa murteessuutti kan isaan ceesisuu danda'a. Kanumaan walqabatee gabaan dorgommiidhaan kan geggeeffamu osoo hin taane abbootiin qabeenyaa muraasni harkatti galfachuudhaan kan akka fedhanitti raasan ta'uudhaan hir'ina gabaa fida. Adeemsi walfakkaataan tumsa mootummaatiin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa hin fudhataman taanaan abbootiin qabeenyaa dhuunfaa haaraan gara gabaa kanaatti makamuun kan hin yaadamne ta'a. Akkaataa haala qabatamaa biyya keenyaatiin yaada falmii ofitti dhiyaate hir'ina gabaa uumeera jechuun hin danda'amu. Sirni gabaa Itoophiyaa abbootii qabeenyaa gurguddaa muraasaan kan to'atamedha jedhanii murteessuun hin danda'amu. Hagamillee kallattii gabaa adda addaatiin zayita nyaataa, qamadiif kan kana fakkaatan abbootiin qabeenyaa muraasni haalli itti gabaa kana harkatti galfatan jiraatus kana caala rakkoo kan uume dameen daldala dhuunfaa dadhabaa ta'uu isaati. Hir'inni gabaa gama amala oomishaatiin mudatu karaa tokkoon maalummaa oomisha sanaatiin kan walqabatu yoo ta'u, gama biraatiin immoo adeemsa oomishaatiin kan walqabatu mudaawwan wal simataa ilaallata. Gama maalummaa oomishichaatiin yoo ilaalle oomishaalee tajaajila hawaasummaa uummataa faayidaa waliinii uummataatiif oolu kan akka daandii, barnoota, fayyaa fi kan kana fakkaatan gabaan matuma isaatiin dhiyeessuu yoo dadhabe hir'inni ni mudata. Gama biraatiin adeemsa oomishaa naannoo irratti yookiin kallattii biraatiin miidhaa kan geessu yoo ta'e hir'inni gabaa uumameera jechuu ni dandeenya. Falaasama gabaa walabaa hordofuudhaan oomishni gabaadhaaf dhiyaatanii gurguraman amaloota bu'uuraa lama qabu. Isaanis morkattummaa oomishaalee kanneen fayyadamuu amala dhoowwattummaatiin. Morkattummaa jechuun oomisha tokko fayyadamuu kan danda'u gatii isaa kaffalee kan bitate qofa ta'uusaa kan agarsiisudha. Dhoowwattummaa jechuun immoo gatii oomishaa kaffalee bitachuu kan hin dandeenye oomisha gabaa sanaa fayyadamuu irraa akka dhoowwamu kan agarsiisudha. Gama biraatiin oomishni yookaan tajaajilli tokko oomisha uummataa waliinii amaloota lamaan hin qabneen fedhama. Kan akka ibsaa, daandii irraa, dhaabbilee tajaajila uummataa, tajaajilamtoota nageenya raayyaan ittisa biyyaa dhiyeessuu fi kan kana fakkaatan oomishaalee lammiileen biyyattii hundi itti fayyadamanidha. Fayyadamuun nama dhuunfaa tokko inni biraa akka hin fayyadamne hin dhorku. Dabalataanis namni dhuunfaan kamiyyuu itti kaffalus kaffaluu baatus tajaajilicha argachuu ni danda'a. Oomishoota walfakkaatoo dhiyeessuun itti gaafatamummaa gabaa sanatti jedhamee yoo dhiifame sababa amala gabaa sanaatiin furamuus hin danda'u. Kanaafuu shaqaxoota walfakkaatan dhiyeessuuf itti gaafatamummaa kan qabu mootummaa ta'uu qaba. Gama biraatiin adeemsa oomishuu kaampaaniiwwaniitiin yookiin oomishni oomishan matuma isaatiin uummata irraan miidhaa kan ga'u yoo ta'e hir'inni gabaa ni mudata. Fakkeenyaaf naannoo kan faalu qabeenya uumamaa humnaa olii kan saaman sochiiwwan gabaa faayidaa fedhii uummataa harka caalu kan miidhan ta'u.
Falaasama gabaa bilisaa hordofuun abbootiin qabeenyaa oomishan baasii galii isaanii wayita herreegan gama baasiitiin wanti isaan herreegan oomishicha oomishuu eegalanii hanga gabaaf dhiyeessanitti baasii baasanidha. Garuu adeemsa oomishicha oomishan keessatti miidhaawwan oomishni adeemsi oomisha isaanii uummata irraan ga'uu danda'u baasii isaanii keessatti hin hammachiisanii. Miidhaa geessan kanaaf beenyaa hin kaffalan yoo ta'e uummatichi yookaan qaama sadaffaa aarsaa guddaa kaffalchiisa. Adeemsi wal fakkaatoon akkaataa seeraatiin qaama mootummaatiin to'annoo hordoffii yoon irratti hin taasifamne abbootiin qabeenyaa miidhaa geessaniif kaka'umsa mataa isaaniitiin fedhiin tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu gadi aanaa waan ta'uuf hir'inni gabaa ni mudata. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin wal qabsiisuun dhimma kana yoo ilaalle dinagdee keessatti faalamni naannoo dhimmoonni wal fakkaatoon hanga tokkodha. Camiinsa dinagdeetiif garuu sababa bu'uuraatii miti. Faalama naannootiif sababa ta'uu kan danda'an seektaroota maanufaakcharingii albuudaa fudhachuun ilaaluun ni danda'ama. Seektarri maanufaakcharingii Itoophiyaa humna isaa guutuudhaan gara oomishuutti seenuun faalama naannoo geessuudhaan hir'ina gabaa uumeera jedhamanii warreen qeeqaman qubaan lakkaa'aman keessaa tokkodha. Haa ta'u malee faalama naannoo gama seektara maanufaakcharingiin dhufu caala yaaddessaa kan ta'e oomishtummaa dorgomaa bu'a qabeessa ta'uun seektarichi baay'ee gadi aanaa ta'uu isaati. Ija kanaan maanufaakcharingiin haalli faalama naannoo ammaan kana irra jiru akka uumama sababoota taa'isan gurguddoo keessaa isa tokko ta'us garuu qofaa isaatti sababa miti. Hir'inoota gabaa qabiyyee daldalaa waliin wal qabatee jiru ilaalchisee odeeffannoon gabaa lammiilee biraa haala walqixa ta'een ga'uun sababa haala yeroo haala murtoo kennuu gatii daldalaatiin kan uumamudha. Taatonni gabaa waa'ee gatii gabaa odeeffannoo walqixa yoo hin qabaanne gatiin adeemsa gabaa keessa jiru baay'ee olaanaa yoo ta'e murtoon gatii gabaa taatota gidduutti haala walqixa ta'een yoo murtaa'e adeemsa bittaaf gurgurtaa kana keessa haala qabiyyee isaa irraa madduudhaan hir'inoonni gabaa mudachuu ni danda'u. Hir'inoonni gabaa Itoophiyaa keessatti mudatan irra caalaan qabiyyee bittaaf gurgurtaa keessattuu odeeffannoo gabaatiin kan wal qabatedha. Keessattuu immoo hojiin faddaalummaa odeeffannoo gabaa micciiruudhaan akkasumas sirna gabaa jeequudhaan biyya keenya irratti miidhaa ammana hin jedhamne geessaa jira. Dabalataanis abbootiin qabeenyaa dhuunfaa mootummaa fayyadamtoota caala odeeffannoo waan qabaniif carraa kanatti fayyadamuun hir'ina sirrii hin taane yookiin qaala'insa gatii yeroo uuman hir'ina gabaa baay'ee ulfaataa ta'etu uumama. Dimshaashumatti hir'ina gabaa jechuun falaasama gabaa bilisaa hordofuudhaan yaaliiwwan sirna dinagdee bulchuuf godhamu keessatti sochiiwwan taasifaman hundi gabaaf yoo dhiifaman gabaan matuma isaatiinuu hir'inoota uumuu kan agarsiisudha. Falaasama gabaa bilisaatiin gatiin shaqaxaa kan murtaa'e fedhii hanga dhiyeessii akka ta'e ni agarsiisa. Adeemsi akkanaa kun haala sababa qabuun nama dhuunfaa faayidaa ofii eeggachuu barbaadu kamiifuu karaa sirrii ta'ee ilaalama. Haa ta'u malee akka hawaasaa yookiin akka gareetti yoo ilaalle namoonni dhuunfaa fedhii dhuunfaa isaanii eegsifachuuf jecha murtoowwan murteessanii tarkaanfiiwwan fudhatan qaama walabaatiin hanga hin to'atamnetti sochiiwwan hawaasaa miidhuu keessatti hirmaachuu danda'u. Kanaaf gama hir'inoota gabaatiin rakkoowwan kunneen akka hin uumamne mootummaa dursee tarkaanfii seeraa to'annoo imaammataa tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu qaba. Fakkeenyaaf to'annoo heeyyama faalama gatii qaba. Daballi taaksii adabbii seeraa kan eeramanidha. Kanaafuu haala qabatamaa biyya keenyaatiin mootummaan itti gaafatamummaa isaa kana hunda yoo baate falaasama gabaa bilisaa hordofuun Itoophiyaa keessatti gabaan ofiin of bulchuu danda'a kan jedhu gaaffii bu'uuraa ka'uu qabudha. Mootummaan tajaajila uummataa guutuumaan guutuutti osoo dhiyeessee adeemsa dhaabbilee daldalaa hoogganuu keessatti miidhaa uummatarra ga'an ittisuuf yookiin dhorkuuf seerota baasee hojii irra osoo oolchee odeeffannoo burjaajessaa irraa ka'uun maamiltoota gatii sirrii hin taane shaqaxootaaf akka hin kaffallees ta'e abbootii qabeenyaa muraasa gabaa dabsanii fayyadaman akka hin uumamne
seerota dhorkan baasee hojii irra osoo oolchee gabaan kun hir'achuu yookiin bushaa'uun hafee ofiin of hoogganuu danda'a laata gaaffiin jedhan kaasuudhaan gadi fageenyaan osoo sakattaanee sababa hir'inoota gabaa biyya keenyaa ijoo ta'an oomishtummaa gahumsa dorgommaa seektara dhuunfaa yookiin dadhabina waliigalaa seektarichaa keessaa akka maddu ta'uusaa salphumatti hubachuu ni danda'ama. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin seenaan dinagdee keenyaa baroota hedduudhaaf aadaa sirna gabbara abbaa lafaa dinagdee ajajaa keessa kan darbedha. Adda dureedhaan ijaarsi sirni gabaa bilisaa waggoottan 30 darban keessatti kan jalqabamedha jechuun goolabuun ni danda'ama. Jabana sirna moototaa sirna gabaa bilisaa diriirsuuf yaaliiwwan muraasni taasifaman illee sirni dinagdee biyya keenyaa baroota hedduudhaaf hojii qonnaa sirna abbaa lafaa maxxantummaa adeemsa oomishtummaa duubatti hafaa hordofuu irratti kan hundaa'e ture. Kanaafuu dinagdeen duubatti hafaa kan haala gabaa hin hordofne duudhaa ida'amuu giddu galeessa kan hin godhannedha. Sababa kanaafis dinagdee hojii qonnaa harkarraa afaanitti ta'een akka hoogganamu gabaadhaaf kan hin oomishne taasisee tureera. Dabalataanis dinagdeen ajajaa seektarii dhuunfaa akka gadi dhugoomu kan hin uumamne gochuunis ifatti mul'ateera. Kanaafuu sirna dinagdee waliigalaa adeemsa keessa gangalachaa dhufe bu'aa oomisha aadaa tooftaa oomishaa biraa irratti akka hundaa'u waan taasiseef baroota dheeraadhaaf dinagdeen gabaa biyya keenya keessa jira jechuu hin dandeenyu. Dinagdee gabaa waliin haalaan wal hubachuu dhabuu keenyaan dhaabbilee ciccimoo dambiiwwan gabaa nuuf baasan hojiitti hiikan hin ijaarramne. Kanaafuu mootummaanis ta'e seektarri daldala dhuunfaa gaheen isaa gabaa keessatti qaban haasa'uun waan bishaan hin kaafne ta'a. Haala qabatamaa amma jiruun mootummaan itti gaafatamummaa isaa guutumaan guutuutti ba'achuun gabaan guutumaan guutuutti falaasama gabaa bilisaa hordofee akka geggeeffamu osoo taasisee illee abbootiin qabeenyaa irra caalaan si'aayina bu'aa barbaadamu yeroo gabaabduu keessatti fiduun ga'umsa gabaa ittiin sirreessan hin gonfanne. Abbaan ilma isaa yeroo guddisuu itti dheekkamuudhaan keessummaa yeroo dhufee akka dinqatti ol deebuu gochuun balleessaa ennaa irratti argee humnaa ol adabuun yaada fiixa itti ba'an yeroo dhiyeessu mataa keessa qussa'uun callisiisaa ture. Guyyaa wayii abbaan waan gochaa ture kanatti gaabbuun ilma isaa dhiifama gaafatee erga nageenyi bu'een booda keessummaa fuula duratti ba'ee akka taphatu yoo jajjabeessellee mucaan si'uma tokkoon as ba'ee taphachuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo itti aanu keessatti mootummaan abbootii qabeenyaa jajjabeessuun galchuuf tattaaffiin taasisu sadarkaan ta'uu qaba. Al tokkoon waan hunda gabaadhaaf gadi dhiisuu hin qabu. Yaadirmee kanarraa ka'uudhaan mootummaan karaa filatamaa tarsiimoo ta'een gabaa keessa lixee seenuudhaan hojii gabaa uumuu jajjabeessuu hojjechuu qaba. Waggoottan 30 darbanis hojjechaa tureera. Sababa kanaanis hagamillee hir'inoonni yoo jiraatan injifannoowwan galmeessuun danda'ameera. Dinagdeenis guddina fufiinsa qabu saffisiisaa galmeesseera. Miliyoonota hiyyummaa hamaa keessaa baasuu danda'eera. Ijaarsa misooma bu'uuraa babal'achuun wal irraa fageenya bal'aa fedhii dhiyeessii gidduu jiru dhiphisuun danda'ameera. Dhimmi si'ana ariifachiisaan hojiiwwan mootummaan waggoottan darban keessa gabaa uumuu jajjabeessuuf hojjechaa ture gabaa kana maal irraan ga'eera. Sirna gabaa bilisaa haala quubsaa ta'een ijaaramee laata? Gabaan kun rakkoowwan akkamii faa qaba? Gaheen mootummaa seektaroonni dhuunfaa yeroo itti aanu keessatti maal ta'uu qaba? Gaaffilee jedhaniif deebii sirrii argachuun barbaachisaa ta'a. 12 hir'ina mootummaa. Hayyoota dinagdee tokko tokkoon akka ibsamutti maddi hir'ina gabaa hir'ina mootummaa waan ta'eef inni tokko isa biroo keessatti waan liqimsamuuf akka qaama gartokkeetti malee qaama guddaa ta'ee ibsamuu hin qabu jechuun mormu. Hir'inoonni jiran kan wal deeggaran ta'us furmaata jabaa fiixa ba'iinsa qabu burqisiisuuf hir'inoota jiran gara fakkaatutti qoqqooduun ilaaluun barbaachisaadha. Hir'inoonni mootummaa adda dureedhaan mootummaan wayita gabaa keessa lixee seenu wantoota balleessuu ilaallata. Ta'us hir'inoota mootummaa adda baafnee yeroo ilaallu agarsiistuuwwan murteessoo lamatu jiru. Inni tokko mootummaan gabaa keessa hamma eegamu ol yeroo seenee waan uumamudha. Inni lammataa immoo dhibaa'ummaa mootummaa keessaa kan maddu yoo ta'u
mootummaan akka gabaan qixa sirriidhaan adeemsifamu itti gaafatamummaa isarraa eegamu ba'achuu dadhabe kan uumamudha. Walumaa galatti mootummaan haala jajjabeessaa hin taaneen gabaa keessa yoo lixee fi faallaa kanaatiin immoo hir'inoota gabaa sirreessuudhaaf haala idilaawaadhaan shoora isarraa eegamu sirnaan yoo ba'achuu baate rakkoo qoqqoodinsa madaalaarraa maquu oomisha qabeenyaatiin. Hir'inni mootummaa dhibaa'ummaa irraa maddu sababoota hir'ina gabaa waliin hidhata jabaa qaba. Adda dureedhaanis hir'ina odeeffannoo gabaa, haala oomisha meeshaalee imaammataa, qixaa'uu dhabuu hojmaata mootummaa, aadaa hojii lammiileen qaban irraa maddan sababoota hir'inoota mootummaa eeruun ni danda'ama. Mootummaan imaammata maallaqaa dinagdeetti fayyadamuun gabaa sirreessuu, qoqqoodainsa qabeenyaa haqa-qabeessa ta'ee fiduuf meeshaaleen imaammataa itti fayyadama sababoota adda addaatiin sirna gabaa nagaa jeequu danda'a. Fakkeenyaaf tilmaamni gatii gabaa mootummaadhaan murtaa'uu baay'achuun naga qabeessummaa gabaa jeequu danda'a. Hir'ina mootummaa inni biroo haala ijaarama uumama mootummaa irraan kan ka'e seektara dhuunfaa caala mootummaan hir'ina odeeffannoo dandeettii mudachuu waan danda'uuf murtoowwan qoqqoodinsa qabeenyaa bu'a qabeessa ta'e qabeenya duguuganii sirnaa itti fayyadamuu dabarsuu irratti ni rakkata. Dabalataanis mootummaan eegumsaa hawaasummaatiin lammiilee gargaaruuf tattaaffiin godhuu keessatti haamileen hojjetan jijjiiramuu lammiileen qaban miidhamuun inumaa miira eeggattummaa uumuudhaan kufaatii haamilee waliigalaa uumuu ni danda'a. Dinagdee keessa lixuu mootummaatiin walqabatee hir'inoonni uumaman ilaalchisee yaadota lamatu ka'a. Inni jalqaba biyyoota guddachaa jiran keessatti mootummaa cimaan dinagdee seektaroota filatamanii keessatti hirmaachuun ergama isaa ba'achuu yoo danda'e dinagdee gabaa caalaa haala fooyya'aa ta'een guddina ariifachiisaa haqa-qabeessa galmeessuu danda'a kan jedhudha. Ragaa falmii kanaatiifis baay'inaan muuxannoowwan biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa akka nagaatti ni dhiyaatu. Inni biroo immoo caaseffama mootummaa amalli uumama isaa matuma isaatiin hir'inoota uumamaniif gumaacha guddaa godha kan jedhudha. Mootummaan sochiiwwan dinagdee qabeenya murtaa'aa dorgommii morkii irratti hundaa'ee giddu galeeffatee keessatti hirmaachuun mudoowwan mataasaa qaba. Dirree dorgommii morkii kanarratti mootummaan hirmaachuun qoqqoodinsa qabeenyaa si'ataa bu'a qabeessa ta'e fiduu keessatti mudoowwan haala uumama ofii isaarraa maddu qaba. Faayidaa miidhaa shoora mootummaan taphatu lamaan kana gidduutti madaallii isaa eeguudhaan miidhaa isaa salphisuun faayidaa isaa ol kaasuun yoo danda'ame hir'inoota mootummaa salphisuun ni danda'ama. Kana ta'uun hafe mootummaan bal'inaan harka isaa gabaa keessa galfachuun humnoota oomishaa to'achuun adda dureedhaan muummee madda qabeenyaa ta'uusaa yoo itti fufe carraan uumamuu hir'inoota mootummaa baay'ee bal'aa ta'a. Keessa lixummaan mootummaa gabaa bilisaa jeequudhaan qoqqoodinsa qabeenyaa bu'a qabeessa si'ataa fiduu dadhaba. Biyya keenyatti hir'inoonni mootummaa lamaan wal utubuudhaan uumamu. Fakkeenyaaf akka hir'ina gabaatti kan kaasne seektaroota tokko tokko irratti abbootiin qabeenyaa muraasni gabaa to'achuun turu. Dhaabbileen kunneen si'aayina ga'umsa olaanaa uumuun morkattoota biroo bira darbanii argamuudhaan kan uumamanii miti. Inumaayyuu aanga'oota olaanoo wajjin hidhata faayidaa uumamaniif yookiin hanna irratti hundaa'u isaaniitiif kan uumamanidha. Adeemsa amma ammaatti keessa dabarre keessatti Itoophiyaatti dhaabbileen daldalaa humna guddaa qabu jedhamanii bitaanis ta'e mirgaan mootummaa irraa deeggarsa argatan dhaabbileen misoomaa tola ooltotaati. Kanaafuu qabxiin kun hir'ina gabaa amma jedhamu agarsiistuu hir'ina mootummaa ta'uu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun lakkoon faalama naannoo gama seektara albuudaatiin jiru hir'ina mootummaa of keessatti hammata. Dadhabina qaamolee to'annoo seektarichaa hannaa fi kan kana fakkaataniif waliin rakkoowwan wal qabatan akeektuu rakkoowwan mootummaati. Haqa qabeessummaa odeeffannoo waliin wal qabatee falaasama gabaa bilisaa keessatti abbootiin qabeenyaa dhuunfaa waa'ee oomisha oomishanii yookiin waa'ee tajaajila kennanii mootummaanis ta'e maamiltoonni isaanii caala odeeffannoo fooyya'aa qabu. Kanaafuu odeeffannoo kana fayyadamuun bu'aa humnaa olii gabaa argachuuf fedhuun isaanii akka cubbuutti ilaalamuu hin qabu jechuun hayyoonni morman jiru. Sababiin isaas fedhiiwwan wal fakkaatoo sirreessuun gahee mootummaa waan ta'eef gahee kana baachuu dadhabuun hir'ina mootummaati malee hir'ina gabaa miti jedhu. Seenaa haala qabatamaa wayitaawaa biyya keenyaa keessatti maddi ijoon hir'ina mootummaa gabaa walabaa keessa lixuu mootummaa biraa mul'atu waliin wal qabata. Mootummaan dhaabbilee misoomaa hundeessuudhaan
gabaa keessa oomishtummaan yoo seenuu dhaabbileen mootummaa kana keessa ogeessonni hooggantoonni hojjetan ofii isaaniitiif hojjetu osoo ta'e kaka'umsa ittiin hojjechaa jiran hin hojjetan. Qormaanni dhibaa'ummaan qacaramaa kun dhaabbilee mootummaa keessa qofa osoo hin taane rakkoo dhaabbilee dhuunfaa keessa illee jirudha. Ta'us garuu miira aadaan dhibaa'ummaa baay'ee olaanaa ta'e dhaabbilee mootummaa keessatti haala salphaa ta'een waan lafa qabatuuf hojiiwwan hojjetaman si'aayinaanis ta'e bu'a qabeessummaadhaan carraan hojjetamuu hojii dhaabbilee dhuunfaarraa baay'ee gadi aanaadha. Qormaanni dhibaa'ummaa qacaramaa dhaabbileen mootummaa caala dhaabbileen dhuunfaa tooftaa faayidaaf dheekkamsuu wal bira qabuu fayyadamuun hojjechuu isaaniitiin furuu ni danda'u. Dhaabbileen dhuunfaa deddeebi'ee kisaaraan yoo isaan irra ga'e waan diigamanii hooggantoonni ogeessonni waan bittinnaaniif dhaabbilee kanneen bu'a qabeessa gochuun dhimma jiraachuu hojjettootaa ta'a. Kanaafuu mindaa faayidaawwan hojjettoota kanneenii kaffaluun bu'a qabeessummaa isaaniitiin wal qabata. Faallaa kanaatiin dhaabbileen mootummaa wabii mootummaatiin akka jiraatanitti waan yaadaniif hojjetaan hojii qulqullina qabu hojjetee jiraachuuf kaka'umsi qabu baay'ee gadi aanaadha. Sababa kana biyya keenyatti mootummaan dinagdee keessatti misooma irratti hirmaatee bu'a qabeessa kan galmeesse yoo ta'e illee adeemsa keessa garuu ammuma harki isaa dheerachaa dhufu humni dhaabbilee ga'umsa hojjettootaa hir'ina qabaachuu isaanii irraan kan ka'e qisaasa'insi uumaman sirna to'annoo daangaa darbee dhaabbilee dhuunfaa ukkaamsuu haala kenniinsa tajaajilaa bittinnaa'aa kaka'umsa kan nama keessatti ajjeesu teeknooloojii caalam shakkiiwwan kan hoogganamu sirna ofirraa baasoo mirga qabeenya kabajamuu dhabamuu bulchiinsa gaarii hir'ina ga'umsaa bulchiinsa piroojeektii rakkoowwan uumaman hir'ina mootummaa uumeeraam. Keessattuu agarsiistuu hir'ina mootummaa kan ta'e rakkoo karooraa qindoomina dhabuu bulchiinsa piroojeektii mootummaatiin. Piroojeektiiwwan mootummaa gurguddaanii fi sochiiwwan misoomaa gama hedduu kallattii karoorfamerraa akka adeeman dandeessuu qaba. Hojiiwwan misoomaa keenya qabeenya qusachuu bu'a qabeessa ta'uu akka danda'u gochuun dirqama mootummaatiin. Haa ta'u malee piroojeektiiwwan sochiiwwan misoomaa biyya keenyaa mudoowwan mudatanii dadhabinni mul'atan akaakuu piroojeektiitiin garaagarummaa qabaatus akka waliigalaatti yoo ilaalame garuu baay'inaan ga'umsa raawwachiisummaa dadhabaa gama mootummaatiin hordoffii cimaa kutannoo qabu jiraachuu dhabuusaa baay'achuu hannaa waliin wal qabata. Bu'a qabeessummaa hojiiwwan misoomaa guddisuuf qisaasa'ummaan saamicha irraa bilisa gochuuf piroojeektiiwwan mootummaa humna bulchiinsaa isaanii jabeessuun barbaachisaadha. Qorannoowwan bu'a qabeessummaa piroojeektoota kanneen irratti adeemsifamuun qaama dandeettii ga'umsa qabuun akka hojjetaman gochuun barbaachisaadha. Akkasumas yeroo bajata qabameefiin akka goolamaman qophiiwwan barbaachisoom hordoffii to'annoo gochuu akkasumas kun ta'uu yoo baate tarkaanfii sirreeffamaa kutannoo qabu fudhachuun dirqama ta'a. Kanuma birattis piroojeektoonni misoomaa kan mootummaa teeknooloojii uumuu bulchiinsaan humna dhaabbilee xixiqqaa giddu galeessa bakka itti uumamanii jabaatan gochuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Raawwii piroojeektoota gurguddaa dhaabbilee misoomaa kan mootummaa fooyyessuuf madaalii jijjiirama muraasa taasifamuun tarsiimoo olaanaadhaan furmaata kan ta'u seektarri dhuunfaa hirmaannaa hojiiwwan misoomaa irratti qabu guddisuudha. Kana yoo ta'e dinagdee keessatti si'aayina bu'a qabeessummaa fiduun ni danda'ama. Falaasamni siyaasa dinagdee mootummaa dambiiwwan ijaarsa kaapitaalistii mootummaadhaan geggeeffamu hordofuun seektaroota dhaabbileen dhuunfaa bu'a qabeessa ittiin ta'uu hin dandeenye mootummaan misoomaan akka hojjetu kan xiyyeeffatedha. Haaluma kanaan abbootii qabeenyaa dhuunfaa kana hojjechuu waldeeggaruu kallattiin bu'uureffatee kan kaa'ame ta'ullee adeemsa keessa kan uumame garuu kaapitaalizimii michoomaatiin. Keessattuu yeroo dhihootti asitti hanga ta'es ta'u namoonni gama seektara dhuunfaatiin adda dureedhaan dinagdee sochoosuu danda'an humnoota misoomaa to'atan namoota mootummaa waliin hariiroo qaban hidhata faayidaatiin yookiin firoomaatiin hariiroo cimaa kan uummatanidha. Sirni kaapitaala michootaa qabeenya hanna ija baasuudhaan kuufaman qofa osoo hin ta'in soba qindaa'eetiin xalameen mooksuun si'aayinaa fi kan fakkaatan fayyadamuun tooftaalee dogoggorsiisuun deeggaramuudhaan hanna ijaarameen adeemsa qabeenya seeraan alaa kuufachuutiin. Ta'us garuu hanguma mootummaan gabaa keessa seenuu
naannoo mootummaatti gitibittaa uumamuu waan danda'uuf haqa dhabuun hawaasummaa yaaddessaa ta'aa dhufee jira. Utubaa sirna kaapitaalistii kan ta'e amalli faayidaa dhuunfaa namootaa dursuu to'annoo mootummaa cimaa kaapitaala hawaasummaa uummataa ol guddisuun yoo deeggaramuu baate biyya balleessuun isaa waan hin oolle. haa ta'u malee caasaan mootummaa matuma isaatiin hayyoota siyaas dinagdee abbootii qabeenyaa sharika isaanii ta'aniin faayidaa dhuunfaatiin akka ijaa badee yoo butame rakkinichi kana caalayyuu walxaxaa ta'a. Kanaafuu mootummaan sirna isaa ajandaawwan dinagdee murtoowwan michootaa irraa bilisa akka of taasisu hojiiwwan du'a jireenyaa hojjetamaa jiru. Kana ta'uu baannaan humni dinagdee humna siyaasaa waan haqanqaaluuf biyyoota siyaas dinagdee michoowwan isaatiif qofa sirna dhaabbate uumuun isaa waan oolu miti. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin mootummaan fedhii dhiyeessii gidduutti wal simannaan akka jiraatu qooddannaan ramaddiin qabeenyaa qabeessaa akka mirkanaa'uu fi akkasumas seektaroota filatamanii dhaabbileen dhuunfaa haala salphaa ta'een irratti bobba'uu hin dandeenye irratti mootummaan hirmaachuun humna misoomaa isa jalqabaa waan ta'eef guddinaa fi misoomaaf shoora bakka bu'aa hin qabne taphata. Kana malees shoorri mootummaa isni guddaan tapha dirree dinagdee diriirsuudhaan akkasumas dambiiwwan dorgommii naamusa dinagdee baasuudhaan dorgommii haqqabeessa dorgomanii akka jiraatu karoora imaammataa tarsiimoo hammataa qopheessuudhaan. Haa ta'u malee mootummaan adeemsa kana keessatti ofii isaa dhiibbaa hayyoota dinagdee jalaa bilisa obbaasuu qaba. Dimshaashumatti karaa dheeraa Itoophiyaan baroota dheeraa irra deemte duubatti deebinee yoo daawwanne mootummaan akka qooddataa dinagdee tokkootti gahee guddaa taphachaa ture. Kanaafuu sirnoota adda addaa keessa sirnoota ciminootas ta'e hir'inoota turan sababoota ka'umsa hir'inoota gidduu hubachuunis ta'e furmaata isaanii argachuuf haala gaariin gargaara. 12.3 Hir'ina sirnootaa. Dhimmoota biyya keenyatti waggoota hedduuf rakkoo ta'uun turan keessaa inni jalqabaa barbaachisummaa sirna ijaaruu itti xiyyeeffachuu dhabuu fi muuxannoo akka feeteedhaan uummata bulchuu ture. Dhimmi sirna ijaaruu adda dureedhaan dambiiwwan tapha siyaasaa qopheessuu fi dhimma ga'umsaan uummata bulchuuti. Kaayyoon barreeffameef bakkii fi yeroon itti barreeffame garaagarummaa qabaatullee kabajamoo Naggaadiraas Gabra Hiyoot Baayikadaany waggoota dheeraa dura waa'ee barbaachisummaa sirnaa ifa godhanii akka kaa'anitti uummanni sirna hin qabne humna jabaa hin qabu, maddi humnaa sirna malee baay'ina waraanaa miti. Mootummaa bal'aa sirna hin qabnerra magaalaan xiqqoo seeraan bultuu ogummaa qabdi. Kana ka'umsa godhachuudhaan dinagdee biyya keenyaa akka sirna biyyoolessaatti fudhachuudhaan sakatta'uu barbaachisaa. Armaan olitti hir'ina gabaa fi hir'ina mootummaa wal bira qabuudhaan ilaallee bakka tokkotti ilaaluun nu barbaachisaa. Akka biyya guddachaa jirtuutti kuufama rakkoowwan sirna qabnu hubachuun nu barbaachisaa. Akkasumas biyya keenyatti dhaabbileen barnootaa fi hawaasummaa taatota gurguddoo dinagdee yoo ta'an garuu xiyyeeffannoo waan arganneef isaanis yaada keessa galfachuun hir'inoota keenya ilaaluu qabna. Dhimmoota kanneen hunda yaada keessa galfachuun wayita ilaallu sababni guddaan cabiinsa dinagdee biyya keenyaa hir'ina sirnaati jechuu dandeenya. Hir'inni sirnaa walxaxaa ta'uu dinagdee fi haala itti fufiinsa qabuun jijjiiramaa ta'uu isaa agarsiisa. Yaadrimeen hir'ina sirnaa, hir'ina gabaa fi hir'ina mootummaa kopha kophaatti dinagdee biyyattii keessatti rakkinoota mul'atan xiinxaluuf fayyadamuun fakkii sirnichaa guutuusaa hubachuun rakkisaadha kan jedhudha. Kanaafuu dinagdee akka sirna walxaxaa tokkootti hubachuun sadarkaa galtee adeemsaa fi bu'aa ilaaluun barbaachisaadha. Haala walqabataa ta'een akka sirna biyyoolessaatti ilaaluun rakkoowwan dinagdee keessa jiran sirnaan hubachuu fi filannoo imaammataa hojii irra oolchuuf shoora olaanaa taphata. Dinagdee biyya tokkoo keessatti seektara mootummaa fi seektara dhuunfaatti dabalatee adda dureedhaan taatota lama adda baasuun ni danda'ama. Isaanis dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee barnootaa. Motorrii fi humni oomisha dinagdee inni ijoon seektara dhuunfaa yoo ta'u, dhaabbileen barnootaa fi qorannoo dhaabbilee dhuunfaatiif humna nama baratee fi hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo dhiyeessuudhaan deeggara. Mootummaan tapha dinagdee waliigalaatiif haguuggii seeraa qopheessuudhaan
sadarkaa fi to'annoo qulqullinaa baasuudhaan akkasumas qooddataa dinagdee isa ijoo ta'uudhaan gumaacha guddaa taasisaa. Dhaabbileen miti mootummaa sirna gabaatiif kan hin bullee fi gabaa keessatti kan hin mul'anne dhaabbileen tola ooltummaa hojiiwwan misoomaatiif deeggarsa gochuu fi deeggarsa namummaa kennuudhaan shoora olaanaa gumaachuun. Kanaafuu guddinaa fi misooma dinagdee sirrii fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuun kan danda'amu taatota kanneeniin mootummaa, abbootii qabeenyaa, dhaabbilee miti mootummaa, dhaabbilee barnootaa gidduutti hariiroon jabaan yoo uumame qofadha. Qooddataan isa tokko yookaan lama kophaatti cimaa ta'uudhaan ba'uun guddinaa fi misoomni dinagdee sirrii milkaa'uu hin danda'u. Taatota dinagdee kanneen gidduu hariiroo fi hidhata cimaan osoo hin hiikamii yoo hafe rakkinoota uumamaniin hir'ina sirnaa jennaan. Ija ilaalcha hir'ina sirnaatiin misoomni qooddataa tokkoon kophaatti milkaa'uu hin danda'u. Taatota dinagdee gidduutti hariiroo fi hidhata cimaa qabaachuun humna murteessaadha. Hariiroo fi hidhata uumamu keessatti wal utubuu fi walirraa barachuun jira. Walitti dhufeenyi kun hidhata uumuu, walirraa barachuu fi dugda ooluun bu'uurri isaanii dhaabbileedha. Dhaabbileen bu'a qabeessummaa dinagdee fi amala daangeessuu ilaalchisee shoora bakka bu'insa hin qabne taphatu. Dhaabbileen seera qabeessaas ta'e barmaatilee seerota baasuu fi tapha dinagdee dambii hariiroo qooddachuun sirnicha keessatti rakkoowwan hin tilmaamamne furu. Dabalataanis qooddattoonni sirna dinagdee keessatti argaman hedduu gidduu hidhata jiruun yaada adda addaa kalaqxoota garaagaraa fi jijjiiramoota akka burqanii fi gara carraa dinagdeetti akka jijjiiraman karaa saaqu. Ta'us garuu sirna dinagdee keessatti hidhata cimaa walirraa barachuu wal utubuu ijaarsa dhaabbilee kalaqaa fi jijjiirama sirna keessummeessuu hin jiru yoo ta'e hir'ina sirnaatu mudata. Hir'inni sirnaa kun misooma bu'uuraa wal jijjiirraa dinagdeetiin murteessoo ta'an haala ga'aa ta'een jiraachuu dhabu. Dhaabbileen dhuunfaa teeknooloojiiwwan haaraadhaan wal baruu dadhabu. Burkutaa'uu dhaabbilee fi haphachuu kaapitaala hawaasummaa akkasumas taatota gidduutti hidhata cimaa fi wal utubuun jiraachuu dhabuun agarsiistuuwwanidha. Dimshaashumatti yoo ilaalamu namoonni dinagdee fi hawaasummaa haala baramaa ammaan duraa kallattii takkitti qabatee deemu bira darbuu qaba. Inumaa taatota dinagdee adda duree kanneen ta'an mootummaa, seektara dhuunfaa, dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee barnootaa gidduu hidhata sirnaa jiru akka waan mul'atuutti ilaaluun waa xiqqeessuu irraa haala walaba ta'een cabiinsa caaseffama dinagdee fi cabiinsichaaf furmaata fiduuf gargaaru. Misoomni bu'aa ida'ama adeemsa galteewwan gara bu'aa misoomaa fi tajaajilaatti jijjiiru keessatti taatota hawaasa dinagdee gidduu jiru gama hedduun hidhata wal utubu. Diriiwwan hariiroo fi walitti dhufeenyaatiin. Kanaafuu misooma ariifachiisaa fi fufiinsa qabu fiduuf hojiin jalqabaa hidhataawwan kanneen gidduu wal utubuu jiraachuu qabu qajeeltoo gochuudha. Gama kanaan kutaa darbe keessatti rakkoo qooddattoonni dinagdee kophaa ilaaluuf rakkoowwan seektaroota dhuunfaa harka caalu hir'ina gabaa fi rakkoowwan mootummaan eeruudhaan wal bira qabne ilaalleerra. Haa ta'u malee fakkii dinagdee guutuu isaa argachuuf waa'ee hiika sirna dinagdee keessatti biyya keenyatti akka taatota murteessootti kan adda baafne dhaabbilee hawaasummaa fi dhaabbilee barnootaatti dabaluudhaan shoora waliigalaa taatota dinagdee fi haala irra jiran ilaaluun nu barbaachisa. Shoora taatota dinagdee. Hir'inni sirnaa madda hiyyummaa isa guddaadha. Hir'inni sirnaa kan uumamu qooddattoonni dinagdee biyyoolessaa hojii isaanii qixa sirriitiin yoo hojjechuu baatanii fi wal utubuun gidduu isaanii jiru dadhabaa yoo ta'edha. Agarsiistuun cabiinsa sirna kunneenii qooddattoonni hojii isaanii haalaan akka hojjetaniif kan barbaachisu bu'uurri misooma qabatamaan guutamuu dhabu. Seektarri oomishaas ta'e sirni dinagdee waliigalaa guddina teeknooloojii haaraa waliin walitti madaquu dadhabu. Dambiiwwan dhaabbilee idilee fi miti mootummaa aadaa siyaasaa fi duudhaalee tapha taatota sirnichaatiif barbaachisan dadhabaa ta'uu isaa fi taatota sirnichaa gidduutti wal utubuun tumsa irratti hundaa'ee jiraachuu dhabuu isaatiin. Sababii kanaanis hir'inni sirnaa oomishtummaan dinagdee itti fufiinsaan kan hin guddannee fi adeemsa bu'aa misoomaa irratti kan hin hordofne taasisaa.
Kana jechuun hir'inni sirnaa hiyyummaan ida'ama firiiwwan madaalii oomishtummaa dinagdee gadi aanaa akka ta'u gochuun maraamartoo hiyyummaa uumaam. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin maraamartoo hiyyummaa kana keessaa hanga dhumaatti ba'uudhaaf qooddattoonni dinagdee shoora gabaa sirreessuu bira darbanii gabaa uumuutu isaan irra jira. Kanaaf immoo cabiinsa sirna dinagdee biyya keenyaa wal'aanuuf shoora qooddattoonni hundi taphachuu danda'an duguuganii fayyadamuu fi ida'amuu gidduu isaanii jiru ol guddisuu barbaachisa. Dhaabbilee barnootaa. Addunyaan keenya gara sirna dinagdee beekumsaan hoogganamutti deemaa jirti. Biyya keenyatti qabeenya beekumsaa fi qabeenya namaa oomishuudhaan kanneen beekaman yuunivarsiitiiwwan, kolleejjonni fi dhaabbileen qorannoo fi qo'annoo humna namaa hedduu gara gabaatti galchuudhaan waggoottan 30 darban keessa hojiiwwan gaggaarii hojjetanii jiru. Haa ta'u malee rakkoo qulqullina barnootaa irraan kan ka'e itti fufiinsi humna namaa fi dandeettiin hojii uumuu isaanii rakkoo guddaan mudateera. Humni nama baratee dinagdee keessatti beekumsa dabalataa fi oomishtummaa fiduu yoo hin dandeenye barbaachisummaan isaa kan gadi bu'ee fi hojii isaaniitis hojii uumuu kan hin dandeenye taasiseera. Kunis dargaggoonni baratan hojii dhabdummaa hamaadhaaf isaan saaxileera. Karaa biraatiin dhaabbileen beekumsaa qorannoo fi qo'annoo adeemsisuu caalaa baruuf barsiisuu irratti waan xiyyeeffataniif beekumsa maddisiisuun itti fayyadamuun akkasumas adeemsa gara oomishaatti galchuu keessatti shoorri isaan taphachaa jiran baay'ee gadi aanaadha. Kana malees dhaabbilee barnootaa fi industirii gidduu hidhanni jiru dadhabaadha. Inumaayyuu industiriiwwan tokko tokko barnoota qabatamaadhaan dhaabbilee barnootaa caalaa sokkaniiru. Yuunivarsiitiiwwan gama tokkoon mootummaa beektota of danda'anii jiraatanii waan ta'aniif duudhaalee barnoota isaanii haala eegeen bu'a qabeessa ta'uu kan danda'an walabummaan barnoota isaanii yoo eeggamedha. Karaa biraatiin immoo madda beekumsa walabaa haqummaan isaanii akka hin tuqamne walabummaa barnoota isaaniitiin kan kabachiifatanii fi duudhaalee barnootaa kan eegan ta'uu qabu. Ga'umsaa fi naamusa dargaggoota dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessaa eebbifamanii ba'anii cimsuuf dhaabbilee barnootaa babal'isuun alatti waldaalee ogeessota barnoota gurmeessuu fi jabeessuu barbaachisa. Yuunivarsiitiiwwan biyya keenyaa fedhii dhimmamtoota humna siyaasaa isaanirraa qabaniin walabummaa isaanii dhabuudhaan tajaajilamtoota siyaasaa hanga tokko duudhaalee akaadaamii cabsan waan jiraniif bu'a qabeessummaan isaanii akka gadi deemu shoora mataasaa taphateera. Gama biraatiin immoo yuunivarsiitiiwwan deeggarsa maallaqaa biyya alaa waan argataniif hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo isaanii maxxantuu deeggarsaa fi arjooma alaa ta'aa waan dhufeef fedhii dhimmamtoota biyya keenyaaf gurra kennuu dhiisuudhaan garbicha warra maallaqa qabu kennuuf ta'aniiru. Sababa kanaanis mudoowwan dinagdee haala qabatamaa biyya keenyaa ilaalchisee qorannoo adeemsuu fi fedhii guddina hawaas dinagdee biyya keenyaa guutuu caala fedhii fi imaammata biyyoota alaa raawwachiisuun faayidaa biyyoolessaa keenya kabachiisuu keessatti ga'een isaan qaban qormaata keessatti kufeera. Kanaafuu yuunivarsiitiiwwan fedhii dhimmamtoota biyya keessaa wal madaalchisuudhaan keessummeessuu akka danda'an gochuu fi karaa biraatiin immoo dhimmamtoota kan karaa ofii irra oofuu dhaabbilee akka hin taane walabummaa akaadaamii isaanii kabajuun barbaachisaadha. Wal bira qabnee yoo ilaalle gama misooma biyya keenyaa saffisiisuutiin haala ittiin fayyadamuu osoo qabnu garuu itti fayyadamuu kan dadhabne barnoota teeknikaa fi ogummaatiin. Kanaafis sababoota ijoo ta'an lamatu jiru. Inni jalqabaa guddinni dinagdee biyya keenyaa carraan hojii uumuu waan itti fufiinsa hin qabnedha. Waggoottan darban carraawwan hojii uumaman hedduun isaanii maanufakcharingii caalaa ijaarsaa fi misooma bu'uuraatiin wal qabatan waan ta'aniif hojiiwwan uumaman kanuma yeroof qofa turanii fi amala kaffaltii gadi aanaa kaffaluu akka qabaatan taasiseera. Lammaffaa hariiroo fi hidhata dhaabbilee barnoota teeknikaa fi ogummaa fi dhaabbilee daldala xixiqqaa gidduu jiru dadhabaa ta'uu isaatiin rakkoon kun industirii xixiqqaan bu'a qabeessaa akka hin taane gochuun aadaan hojii fi biizinasii uumuu akka dadhabu taasiseera. Rakkoowwan lamaan kunneen gama tokkoon eebbifamtoonni teeknikaa fi ogummaa hojiiwwan amansiisoo fi kaffaltii gaarii qaban keessaa akka hin seenne gama biraatiin immoo eebbifamtoonni teeknikaa ogummaa biizinasii mataa isaanii uummatanii akka hin hojjetamne silliqqeetti ta'eera.
rakkoowwan caaseffamaa kanneen furuuf mootummaan sirna barnootaa hojii uumuu dargaggootaa akkasumas barnootaa fi leenjii itti fufuun hordofan qopheessuun gara bu'aatti jijjiiruu qaba. Gama biraatiin oomishtummaa dinagdee biyya keenyaa kan guddisu qaroomina sirna dinagdee waliigalaa taasisuun carraawwan hawaasa dinagdee keessatti hirmaachisuutu irraa eegama. Dhaabbilee hawaasummaa. Biyya keenyatti dhaabbileen miti mootummaa guddina hawaasa dinagdee keessatti shoorri olaanaan isaan taphatan jira hin jedhamu. Biyya keenyatti dhaabbileen miti mootummaa seeraan galmaanii jiran 3,000 ol kan jiran yoo ta'an kanneen keessaa 235 ol kan ta'an dhaabbilee miti mootummaa idil-addunyaati. Dhaabbileen kunneen carraa hojii 3,000 ol uumaniiru. Dhaabbileen kunneen waggaatti dhibbeentaan qabeenya doolaara biiliyoona walakkaadhaa ol kan sochoosan yoo ta'u keessattuu hojii qonnaa fi misooma baadiyyaa akkasumas hojii tola ooltummaatiin gumaacha guddaa taasisanii jiru. Kanaafuu dhaabbilee kanneen karaa hiika qabeessa ta'een hirmaachisuudhaan humna misoomuu ida'amaa gochuun hiriirsuun ni danda'ama. Biyya keenyatti dhaabbileen miti mootummaa galii lammiilee guddisuudhaan hojii dhabdummaa hir'isuudhaan akkasumas haqa hawaasummaa waliigalaa lafa qabsiisuu keessatti shoorri isaan taphachaa jiran salphaa ta'uu baatus dhaabbileen kunneen hedduun isaanii arjoomtota biyya alaa irratti kan rarra'anii jiraatan waan ta'aniif fedhii arjoomtotaatiif dursa akka kennan wal nama hin gaafachiisu. Keessattuu maqaa uummataatiin kadhatamee hojii nageenya hawaasummaatiif maallaqa arjoomtota biyya alaa irraa dhufu kun gartokkeen isaanumaan qisaasee bada. Inni kaan immoo namoota biyya keessaa isaan wajjin hojjetaniin qisaasaa. Sababii kanaaf qabatamaadhaan maallaqni fayyadamtootaa fi misooma naannootiif ooluu danda'u hagana kan hin jedhamnedha. Sababii kanaaf gumaachi dhaabbatichaa hanga eegamurraa baay'ee gadi bu'eetu argama. Kuni akkuma jirutti ta'e haaluma kamiinuu dhaabbileen miti mootummaa hir'ina humna mootummaa kan utubanidha. Hojmaata mootummaa hammayyeessuu fi itti gaafatamummaa uumuuf gahee guddaa qabu. Keessattuu haqa hawaasummaa lafa qabsiisuu keessatti shoorri isaan qaban baay'ee olaanaa waan ta'eef yoo sirnaan isaan hin hirmaachifnee fi sirni dinagdee isaan wajjin wal hubannoo gaarii hin uumne hir'inatu isa mudata. Kanaafuu dhaabbilee hawaasummaa hawaasa dinagdee biyya keenyaa keessatti haala qindoomina qabuun hirmaachisuun barbaachisaadha. Qaamoleen kunneen mootummaa fi seektara dhuunfaa gidduu qoodni dinagdee jarri lameen qaban akka madaala eegee deemu godha. Dhaabbileen kunneen dinagdee biyyattii keessatti gumaacha akka taasisan deeggarsa kennuun hirmaannaa isaanii bifa qindaa'aa ta'een hoogganuu akka danda'an ijaarsa waliinii uumuun faayidaa qaba. Haala ammaan kana hubachuun danda'amuun dhangala'iinsi faayinaansii misoomaa adeemsa dura baramee kan hordofu akka hin taane qorannoowwan adda addaa ni agarsiisu. Ammaan dura madda faayinaansii misooma biyyoota guddachaa jiranii kan ta'an dhiyeessiin faayinaansii gamlamee fi gamdanuu hir'isaa dhufeera. Maddi faayinaansii biyyoota guddachaa jiranii biyyoota haaraa gamlamee dhaabbilee dhuunfaa tola ooltummaa fi namoota dhuunfaan bakka bu'amaa dhufuun isaa ni mul'ata. Haalli kunis biyyi keenya dhiyeessii maallaqa faayinaansii misoomaa wayitaawaan olitti haala ittiin fayyadamuu taatu tooftaa baasuun socho'uu qabdi. Mootummaan michoota misoomaa isaa waliin waltajjii uumuun tattaanfii faayinaansii misoomaa argachuuf godhuu jabaatee itti fufuu qaba. Dabalataanis dandeettii raawwii seektaroota mootummaa fi dhuunfaa jabeessuuf tooftaa hojii fi gargaarsi ni jajjabeessa. Haaluma kanaan itti gaafatamummaa fi iftoominni karaa ittiin lafa qabateen akka hojii irra oolan taasisa. Seektara dhuunfaa jabeessuufis sirna tumsa misoomaa seektaroota mootummaa fi dhuunfaa cimsuuf deeggarsa ni taasisu. Deeggartoonni misoomaa keenya biyya keenya gargaarsa misoomaa bira dabartee abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhuunfaadhaan akka hojii misoomaa irratti bobba'an taasisuuf tumsa gochuun akka hojjetan gochuurra dhaabbachuu qabdi. Mootummaan hir'ina gabaa guutuuf keessa lixee seenuurra shoora gabaa uumuu fi jabeessuu qabaachuu qaba. Shoorri kunis seerota haqa qabeessummaa gabaa kanaa ittiin mirkaneessan qopheessuu fi raawwachiisuu akkasumas shaqaxootaa fi tajaajiltoota dhaabbilee dhuunfaatiif bu'a qabeessa hin taane dursee keessa seenuun misoomsuun seektaroota dhuunfaa hirmaachisuu fi wayita seektarri dhuunfaa babal'achuu eegaluu shoora oomishtummaa kana keessaa tattamaan obbaasuu qaba.
mootummaan kana godhuu bajetaa fi humna namaa jiru dhaabbilee morkii fi tumsa gabaa mirkaneessan ijaaruuf hojii seermaleessummaa hir'isuu fi misooma bu'uuraa babal'isuu irra oolchuu qaba. Mootummaan kuufama qabeenya humna namaa guddisuu fi misooma bu'uuraa babal'isuu irratti shoora guddaa taphachuu qaba. Wantoota guddina oomishtummaa waliigalaa murteessan keessaa beekumsa humna namaa dandeettii fi fayyaan isaan jalqabaati. Ida'amni humna namaa barumsaa fi leenjii gama hundaa qulqullinaa fi baay'ina qabuun ijaarame oomishtummaa hojjetaa akka biyyaatti jiru dagaagsa. Misoomni humna namaa teeknooloojii qorannoo fi sirni waliin qindoominaa fi guddina humnoota misoomaa beekumsaan hoogganaman akka dhufu taasisa. Walumaa galatti oomishtummaa humni misooma biyyaalessaa waliigalaa guddisuuf misoomni humna namaa fi teeknooloojii xiyyeeffannoo argachuu qaba. Kunis biyyi keenya beekumsa idil addunyaa waliin deemuu fi meeshaalee oomishtummaa gama daldala galiitiin argamanii ce'umsa meeshaalee xixiqqaa hordofuun humna beekumsa duguuguu misoomaaf fayyadamuu nu dandeessan uummachuuf gargaara. Kanaafuu dandeettii dargaggootaa fi ga'eessotaa guddisuun darbees barumsa umurii guutuutiif qopheessuu barbaachisa. Kanumaan wal qabatee hojiiwwan amansiisoo fi kaffaltii gaarii argamsiisan akka uuman mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechuudha qaba. Misooma bu'uuraa lammiilee fi oomishtoota walitti fiduu hidhata hawaasummaa fi oomishtummaa dabaluuf ga'ee olaanaa qaba. Misooma bu'uuraa hidhata dijitaalaa fi hojiiwwan qabatamaa hariiroo hawaasummaa fi walabaan socho'uu humna namaa mijeessuun hojjettoonni hojiiwwan muuxannoo fi dandeettii isaanii waliin deemuu barbaadachuun kaffaltii gaarii kan ittiin argataniin akka hojjetan carraa kenna. Kana malees daddagaaguu loojistiksii misooma bu'uuraa daldala biyya keessaa idil addunyaa ta'e mijeessuuf dandeessan wal harkaa fuudhinsaa haala oomishaa fi tajaajilaa mijeessuun baasii gabaa ni hir'isa. Kanaafuu mootummaan misooma bu'uuraa babal'isuuf hojjechuudha qaba. Yeroo geejjibaa waliigalaa meeshaalee galii fi baasii isaa hir'isuun oomishaalee qonnaa fi industirii keenyaa gabaa idil addunyaa keessatti dorgomaa ol'aanaa taasisuun nu guddisa. Kana akka gargaaruuf sochiiwwan investimentii fi daldalaa abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa haala amansiisaa ta'een deeggaruuf haala dandeessisuun tajaajila geejjibaa qindaawaa waliin ga'uun oomishaalee galii fi baasii kooriidaroota geejjibaa qulqullina tajaajila buufata meeshaalee daldalaa kallattii guddisuu mootummaan hordofuu qaba. Hojiiwwan furtuun kallattii kana loojistikiidhaan seektara dhuunfaa babal'isuun tajaajila gumrukii buufata meeshaalee daldalaa saffisiisuun walitti baay'achuu bakka buufata meeshaalee daldalaa hir'isuudhaaf iddoowwan biroo namni itti hin baay'anne akka filannootti fayyadamu of keessatti hammachuu qaba. Mootummaan adda duree humna misoomaa waan ta'eef imaammata sagantaawwanii fi karooraawwan bu'aatti jijjiiruuf kan isa dandeessisu birookiraasii ijaaruun dhimma ijoo ta'ee ilaalamuu qaba. Tajaajillii fi birookiraasiin mootummaa kunis abbootii qabeenyaa fi fayyadamtoota biratti fudhatama argachuu qaba. Hirmaannaa abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa dagaagsuuf haala naannoo fi daldala biyya keenyaa fooyyessuuf hojiin hojjetamu. Birookiraasiin keenya warra fiffiiguu xaxee kan kuffisu osoo hin taane kan utubuu fi kan guddisu gochuu qaba. Mootummaan dinagdee keessatti keessattuu hirmaannaa investimentii ilaalchisee naamusa cimaa akka hordofu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessa lixuunis ta'e hirmaannaan mootummaa haala ga'aa ta'een qo'atamuu qaba. Hirmaannaa gabaa milkaa'inaaf geessisuuf humna raawwachiisummaa fi qabeenya ga'aa ta'e jiraachuun mirkanaa'uu qaba. Abbootii qabeenyaa hirmaannaa fi shoora taphachuu qaban didhannaadhaan itti fufsiisuu danda'an jiraachuun isaanii erga mirkanaa'ee haala iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabuun garee dhuunfaatiif iddoo gadi dhiisuu qaba. Taatota dinagdee hundaaf dirree dorgommii walqixa isaan hirmaachisuun haqa qabeessa iftoominaa fi itti gaafatamummaa kan qabu diriirsuu fi mijataa gochuun dirqama mootummaati. Taatota hunda akka qaama walitti makamee tokkootti ilaaluun barbaachisaadha. Kunis mootummaan humna misoomaa hunda deeggaruu kan qabu walitti dhufeenya qabaniin osoo hin taane bu'aa isaan buusan irratti hundaa'ee akka ta'u godha. Seektara dhuunfaa. Biyya keenyatti dhiibbaa faayinaansii fi birookiraasii mootummaatiin akkasumas sababa ka'umsa seenaa biyyattiitiin seektarri dhuunfaa haala hiika qabeessa ta'een guddachuu haala gatii hir'isuun dhiyeessii dabaluus ta'e
carraa hojii amansiisaa ta'e uumuu hin dandeenye. Seektarri dhuunfaa shoora dinagdee sochoosuu olaanaa kan qabu seektara haala salphaadhaan bakka buufamuu hin dandeenyedha. Kanaafuu sochiin misooma mootummaa abbootii qabeenyaa dhuunfaa kan busheessu osoo hin taane kan jajjabeessuu fi kan babal'isu ta'uu qaba. Galmi mootummaa inni dhumaa abbootiin qabeenyaa ciccimoon dinagdee keessatti akka uumaman gochuu qaba. Shoora seektara dhuunfaa guddisuuf haalli waliigalaa daldalaa fi biizinasii hojii uumuu biyyattii keessa jiru fooyya'uu qaba. Seektarichi sochii dinagdee keessatti shoora olaanaa akka taphatu yoo barbaadame dirreen biizinasii loogii irraa bilisa kan ta'ee fi mijataa gochuu barbaachisa. Dirree biizinasii fooyyessuun fooyya'insa gama faayinaansiitiin taasifamuun wal utubee biyyattiin burqaa hojii kalaqaa akka taatu karaa saaqa. Kanaafuu hojii uumuu fi dirree biizinasii fooyyessuuf biirokraasii hin barbaachisne dhabamsiisuun dhiyeessii kaapitaalaa babal'isuu fi sirrii ta'uu dambiiwwan jiranii sakatta'uu barbaachisa. Dabalataanis deeggarsaa fi wabii akkasumas haqa qabeessummaa dhaabbilee misoomaa kan mootummaa dabalataanis bu'a qabeessummaa seektaroota dhuunfaa kanneen birootiin seerota morman keessa deddeebi'uun ilaaluun mootummaarraa eegama. Amma danda'ametti sharafa biyya alaa argame haala bu'a qabeessa ta'een ramaduun seektaroota hojii mootummaan dursa kenneef akka hirmaatan kallattii qabsiisuun deeggarsa guutuu fi humna galeessa kennuu barbaachisa. Hojii biyya keessaa uumuus ta'e investimentii kallattii biyya alaa jajjabeessuuf paarkii industirii misooma bu'uuraa of keessatti hammate babal'isuu fi paarkiin industirii hanga yoonaatti hojjetaman akka hojii irra oolan gochuudha. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaas industirii fi paarkii agiroo industirii keessa galanii haala ittiin oomishaa ta'an tooftaa baasuun ce'umsa beekumsaa fi teeknoolojii mirkaneessuuf barbaachisaadha. Hidda dhiigaa sirna dinagdee moodela faayinaansii misoomaa jijjiiruun. Faayinaansiin hidda dhiigaa sirna dinagdeetiin dhiyeessii fi raabsaan kaapitaala oomishaa dabalata duudhaa fi kuufama qabeenya dinagdee tokko akkasumas hariiroo qabeenya kuufamee gara industirii oomishtummaatti jijjiiruu dandeessuun sirna dinagdee isa xiqqaadha. Kanaafuu sirna faayinaansii xiqqaa biyya keenyaa gama argannoo faayinaansii fi dhiyeessiitiin ilaaluun barbaachisaadha. Gama argannoo faayinaansiitiin sababa jijjiirama imaammata biyyoota idil-addunyaa liqeessanii fi arjoomaniitiin faayinaansiin misoomaa alarraa argamu akka hir'isu ni eegama. Ta'us dhiibbaa idaa fi jijjiirama mootummaatiin guddinni dinagdee waggoottan darban galmeessifaman argannoo moodela faayinaansii walfakkaataatiin itti finiinsuun hin danda'amne. Misoomichi osoo duubatti hin deebi'in itti fufsiisuuf argannoo qabeenya biyya keessaa haala hiika qabuun guddisuun baasii kaapitaala mootummaa haguuguu barbaachisa. Galiin mootummaa idilee akka guddatu sirni gibiraa hammayyeessuun bu'uura galii babal'isuun barbaachisaadha. Kana milkeessuuf seektaroonni gibiraa hin hammatamne itti dabaluun seeraaf bitamuu hojiitti hiikuu fi dhimmoota gibiraa irraa bilisa ta'an keessa deebi'uun ilaaluun barbaachisa. Dabalataan sirna bulchiinsa gibiraa teeknooloojiin deeggaramee haala maamiltoota hin dararreen si'aayinaan gibira teeknooloojiin deeggaruun funaanuun dandeessuu ijaaruu barbaachisa. Biyya keenyatti haalli galii gibiraa ittiin funaanan gadi aanaa ta'us kaffalaan gibiraa ija qixa ta'een ilaaluu fi rakkoon sirnaan keessummeessuu bal'inaan kan mul'atudha. Kanaafuu sirna gibiraa hannarraa bilisa ta'een diriirsuuf sirnichiif toomina kan qabu salphaa fi itti gaafatamummaa akka qabaatu gochuu kan danda'u fooyya'insa seeraa fi hojmaataa akkasumas teeknooloojiiwwan filachuun duguugee itti fayyadamuu haala danda'uun irra deebi'ee fooyya'uu qaba. Namoota galii gibiraa waan isaan irraa eegamu sirnaan hin kaffalles tarkaanfiiwwan seeraa irratti fudhatamuu qaba. Imaammataa fi bulchiinsa gibiraa ifa haqa qabeessaa fi kan teeknooloojiin deeggarame gochuun kaffaltoota gibira dhoksuun bu'aa buufatan irra gibira kaffaluu fi kaffaluu dhabuun adabbiin isa eeggatu yaaddoo itti ta'ee seeraaf bitamuu akka qaban kan barsiisu ta'uu qaba. Dhimmoota gibira irraa bilisa ta'an keessa deebi'uun ilaaluun kan barbaadameef biyyi keenya investoroota biyya alaatiif onnachiiftuu gibira irraa bilisa ta'e kennaa fi akka turte ni yaadatama. Qorannoowwan akka agarsiisanitti onnachiiftuu akkanaa fayyadamuu caala bu'uuraalee gabaa investoroota alaa ofitti hawwatu mijeessuutu gaarii ta'a.
Isaanis gabaa galtee fi oomisha biyya keessaa uumuu, dhiyeessii misooma bu'uuraa, dandeettii hojjettootaa, dhaabbilee mootummaa hojii si'aa fi ifaa ta'e hojjetanii fi tasgabbaa'uu dinagdee xixiqqaa fa'aadha. Dhimmoota bu'uuraa kanneen mootummaa milkeessuu yoo danda'e investimentii haalaan ofitti hawwata. Bu'aan isaas galii gibiraa waan dabaluuf guddina fufiinsa qabu fiduuf galaa gaarii ta'uu danda'a. Gama dhiyeessii faayinaansiitiin sirni faayinaansii xiqqaa dinagdee biyya keessaa sadarkaa dadhabaa irratti argama. Murtoon dhaabbilee faayinaansii gochuu yeroo hunda sadarkaa jedhamuun seenaa duubaa, dhidhannaa, bu'a qabeessummaa, amanamummaa fi kan fakkaatan kan yaada keessa galfatudha. Kana ta'uun matuma isaatiin fayyadamtoota faayinaansiitiif filatamaa ta'uuf hojii malee nuuf kenna. Adeemsaanis fayyadamtoota si'atoo fi oomishtummaa waan taasisuuf dhaabbileen faayinaansii jabaan jiraachuun sochii dinagdeetiif gumaacha taasisaa. Kaka'umsi lammiilee yaada burqisiisuu fi dhidhannaan akkanuma irratti ta'e ida'amni duudhaa qabxiilee ta'an kanaa uumuun gaaffilee deebisuuf yaaddoo faayidaadhaan wal qabsiisuun ga'umsa murtoo kennuu kan qaban dhaabbileen faayinaansiiti. Xiinxala bu'a qabeessummaa piroojeektii hojjechuun itti aansuunis bayyata ka'umsaa dhiyeessuun oomishaa fi industiriin akka uumamuu fi dagaaguu shoora giddugaleessaa taphachuun kan irraa eegamu seektara tajaajila faayinaansiiti. Hojiin kun seektara dhaabbilee dhuunfaa qofaaf osoo hin taane piroojeektootaa fi dhaabbilee mootummaatiifis kan hojjetu ta'uu qaba. Baankiiwwan biyya keessaa irraa liqeeffachuun piroojeektoota mootummaan hojjetuuf baankiiwwan bu'a qabeessa ta'uu isaa haalaan mirkaneeffatee itti amanee kan liqeessu ta'uu qaba. Mootummaan liqii baankiiwwan irraa fudhatuun gahee liqii abbootiin qabeenyaa liqeeffatan kan ittiin busheessu akka hin taane of eeggannoo gochuu barbaachisa. Dhugaadha sirni faayinaansii fi dhaabbilee jabaan jiraachuun oomishtummaa dabaluuf shoora guddaa qaba. Faallaa kanaatiin oomisha dhugaa caalaa sirna faayinaansii sochiiwwan faayinaansii itti baay'ate to'annoo laafaa fi dadhabaan bakka jiru guddina oomisha dinagdee miidhuu danda'a. Kanaafuu shoora oomishtummaa seektara faayinaansii keessatti gahee olaanaa taphachuun utubaawwan jajjaboo barbaachisu. Dandeettii yaada gaaffiiwwan kaapitaalaa raaguu qabaachuun murtoo liqeeffachuu kennuuf bu'a qabeessummaa fi yaaddoo piroojeektichaa irratti hundaa'uun walaba ta'anii murteessuu, kenniinsa tajaajila teeknooloojii si'eessuu fi misooma bu'uura ICT mirgaa fi dirqama kenna tajaajilaa fi fayyadamtoota kan to'atan dhaabbileen mootummaa ga'umsa qaban akkasumas tasgabbaa'uu dinagdee gurguddaa fa'aadha. Yeroo ammaa kana seektara faayinaansii biyya keenyaa baankiiwwan mootummaa gahee olaanaa qabatan keessattuu baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'u, fedhiin kaapitaala bu'uuraalee misoomaa babal'achuuf mootummaan qabu guutuuf baankii daldalaa gama meeshaalee imaammataa fi seera adda addaatiin kaapitaalli hedduun gara harka mootummaatti naanna'aa tureera. Yeroo itti aanutti tasgabbii dinagdee gurguddaa fi guddina industirii fiduuf tarkaanfii guddaan hir'ina mootummaa fi hir'ina gabaa wal'aanuu piroojeektoonni mootummaa yaadota dhiibbaa imaammataatiin osoo hin taane bu'a qabeessummaa isaanii irratti hundaa'e heeyyamuu fi raawwachuu ta'uu qaba. Kuni yoo raawwate baankiin kaapitaalli isaan seektaroota dhuunfaatiif dhiyeessan haala olaanaa ta'een guddata. Hanga sanaan bu'a qabeessummaa piroojeektii safaruu fi dandeettiin kaapitaala ramaduu isaanii jabeessuutu isaanirraa eegama. Mootummaan gama isaatiin madaala haqqabeessummaa fi qixa sirriin argamuu gabaa eeguu durissuun shoora irraa eegamuu ba'achuu qaba. Baankiin biyyoolessaa baankota biroo fi dhaabbilee faayinaansii irratti to'annaan taasisuu kan beekumsaa fi teeknooloojiin deeggarame nageenyummaa seektarichaa kan mirkaneessu malee seektaricha akka qabaatuu fi qixa sirrii ta'een akka deemu kan eegan ijaarsi dhaabbilee deeggarsaa qorannoo saayinsii irratti hundaa'een hojjetamuu qaba. Adda dureedhaan meeshaalee faayinaansii, boondii fi aksiyoona waltajjiiwwan irratti daldalatan dhaabbilee odeeffannoo ga'umsa kaapitaalaa funaananii fi xiinxalan liqaa fi liqeeffataa idaa deebisuuf dadhabee haala seeraatiin abbaan alangaa adeemsawwanii fi hojmaata deebii ittiin kennuu fi kan kana fakkaatan kanneen hundeeffamuu qaban keessaa muraasa. Aadaa qusannaa jabeessuuf karaa lamaan socho'uu gaafata. Gama tokkoon dhala ol kaasuun lammiileen maallaqa isaanii akka baankiitti kuufatan jajjabeessuun barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo lammiilee galii gadi aanaa fi giddu galeessa qabaniif galtee indastiriif akka ta'u
kaapitaala isaanii walitti qabatanii misooma irratti akka bobba'an kan isaaniif ta'u kaapitaala daldalaa mijeessuufiin barbaachisaadha. Dabalataanis biyyi keenya fedhii daldala biyya alaa fi galii gibiraa dabaluuf fedhii qabdurraa kan ka'e qormaanni ulfaataan ishee mudatee daldala kontiroobaandii fi daldala seeraan alaati. Kontiroobaandiin galii mootummaa hir'isuu caalayyuu oomishtoota hawaasa daldalaa fi shamattoota irraan miidhaan ga'u baay'ee hamaadha. Rakkoo kana furuuf seektarri tajaajila faayinaansii shoora ol'aanaa taphachuu danda'a. Daldalli kontiroobaandii kan adeemsifamu biyya alaa irraa gara biyya keessatti shaqaxoota galan irratti qofa osoo hin taane oomishtoota alatti erginu irrattis waan ta'eef kontiroobaandiin dadhabuu daldala baasiitiif sababa guddaadha. Kanaafuu daldala kontiroobaandii madda isaarraa gogsuudhaan daldala seera qabeessa jajjabeessuuf tattaaffiiwwan godhamaa jiran jajjabeessaniitti fufsiisuun akkuma jirutti ta'e sirna faayinaansii ammayyaawaa ijaaruun daldala seeraan alaa ittisuuf shoora baay'ee olaanaa qaba. Waljijjiiruun daldalaa maallaqa dheedhiin osoo hin taane teeknooloojiidhaan yoo taasifame faana isaa adda baafachuun ni danda'ama. Kaffaltii teeknooloojii babal'isuun yeroo isaa kaffaltii raawwatus ta'e fudhatu qusachuuf kan fayyadu ta'urra darbee kaffaltiin gibiraa osoo hin hatamiin akka funaanamuu fi ramaddii qabeenyaa haqqabeessa hin taane hir'isuuf shoora baay'ee olaanaa taphata. Kanaafuu seektara faayinaansii ammayyeessuuf mootummaan adeemsa isaa deeggaruu qofa osoo hin taane isa hin feenellee dirqisiisuun raawwachiisuu qaba. Seektara faayinaansii ammayyeessuu jechuun imaammata dhaabbilee fi teeknooloojii seektaricha fayya qabeessaa fi dorgomaa taasisuun wixineessuudhaan ijaaruu jechuudha. Kun milkaa'uun isaa dhiyeessii kaapitaala misooma indastiriif oolu dabala. Kana malees sochii mootummaan daldala seeraan alaa hir'isuuf taasisuuf tumsa guddaa qaba. Sirna dinagdee fi daldala wal morkii fi wal deeggarsa qabu jajjabeessuun. Hir'ina sirna sirreessuu fi gabaa oomishtummaa qabu biyya keessatti uumuuf hidhata dinagdee daldala galii fi baasii investimentii biyya alaa kallattiin naanna'uu humnoota oomishaa walabaa kan jajjabeessuu fi dinagdee idil-addunyaatiif banaa ta'uudhaan socho'uu barbaachisa. Bakka morkiin jiru hidhata daldalaa fi investimentii banaa fi jabaa uumuun oomishtummaa bu'uura kan godhateef baay'ee murteessaadha. Biyyoota naannoo fi sadarkaa idil-addunyaatti gabaa banaa oomishtummaa dhiphisuun daldala gabaa idil-addunyaa fi sansalata oomishtummaa keessatti hirmaannaa qabnu baay'ee ol kaasa. Bu'aan daldala irraa argannu nama guddisa. Shamattoota walitti dhiyoo jiran gidduutti morkiin jiru oomishaa fi tajaajila qulqullina qabu gatii gadi aanaan akka argatan gochuurra darbee carraawwan hojii uumamaniin galii fooyya'aa akka argatan taasisa. Kanaafuu kutaawwan biyyattii hundatti kaapitaala meeshaalee fi oomishaa akkasumas naannoo humna namaa gabaa bilisaa keessatti hammachiisuun gara fakkii isaa guutuu fi agarsiistuu waliigalaatti ce'uun sirrii ta'a. Kanaafis shoora olaanaa taphachuu kan danda'u dhiyeessii misooma bu'uuraa fi hojii kaapitaala hawaasummaa babal'isuu barbaachisa. Keessattuu rakkoo hojii dhabdummaa hammataa biyya keenya keessa jiru furuuf gama maraan humna nama baratee biyya keessattis ta'ee biyya alaatti naanna'anii bakka barbaadanitti akka hojjetan gochuun gaarii ta'a. Adeemsa isaatiinis kallattii akka namni mirgi isaa eegamee fi hojjetu taasisu hordofuun kan fayyadudha. Investimentiin kallattii alaa argamu sharafa alaatiif ce'umsa teeknooloojiif akkasumas carraa hojii babal'isuudhaaf faayidaan inni qabu guddaa waan ta'eef dhangala'inni isaa karaa ittiin jabaatu mijeessuu barbaachisa. Haa ta'u malee investimentiin kallattii alaa ce'umsa teeknooloojii fi beekumsaa gara biyya keessaatti gama fiduutiin murteessummaan isaa humna biyya keessaatiin kan daangeffamudha. Investimentii kallattii alaarraa fayyadamaa ta'uun dandeettii humna namaa irratti kan hundaa'u ta'uu isaa beekuun jala sararamuu qaba. Karaa biraatiin immoo dhangala'inni investimentii kallattii alaa fayyaalessummaa dinagdee guddaa waliigalaa hordofee kan dhufu ta'uu isaatiin oomishtummaanis fayyaalessummaa dinagdee guddaa kana cimseetu barbaada. Kanaafuu toora gadhiisuudhaan dinagdee guddaa dhaabbataadhaan sirreeffamee dinagdicha dinagdee guddaa fayyaalessa keessa akka seenu qaala'insa gatii lakkoofsa qeenxeedhaan daangessuun imaammanni maallaqaa yookaan moonitarii fi fiisikaalaa yeroo hundumaa hojii irra oolchuu barbaachisa.
bajanni mootummaa gara caaluu irratti xiyyeeffachuu kan qabu dhimmoota mootummaan dursa kennuuf kanneen hiyyummaa wajjin wal qabatan irratti ta'uu qaba. Kunis seektaroota hawaasummaa fi dinagdee kanneen fedhii bu'uuraa guutanii fi carraa hojii uuman irratti akka ta'u hojjechuu barbaachisa. Gama to'annoo fi bulchiinsa bajetaatiin seerri to'annoo fi hordoffii cimaa ta'e diriirfamuu qaba. Seera hojii dhaabbataan hoogganamee bajanni seeraan tumame seeraan kaayyeeffameef ooluun isaa ittiin mirkanaa'u uumamuun barbaachisaadha. Meeshaalee alatti erguu fi oomishtummaa gidduu hidhata jabaatu jira. Karaa tokkoon dhaabbileen gabaa alaa keessatti hirmaatan jalqabuma oomishtoota akka ta'an kan dirqisiisu haalonni wal dorgommii idil-addunyaa ni jira. Karaa biraatiin immoo dhaabbilee meeshaalee alatti ergan sadarkaa idil-addunyaatti walitti hidhamiinsa isaa uuman muuxannoowwanii fi beekumsoota haarawoo argatan carraa isaaniif kenna. Kanaafuu oomishtummaa daldala alergii ni guddisa. Kanaafuu rakkoolee caaseffamaa seektara daldala alatti erguu keessatti mul'atan addaan baasuun furmaata bu'uuraa fiduun dhimma du'aa fi jireenyaa ta'uu qaba. Walitti fidiinsaa fi hanga oomishaawwan alaa isa oomishaawwan qonnaa muraasa irratti hundaa'e guddisuu barbaachisa. Rakkoowwan hanqina humnaa oomishtummaa waliin wal qabatan furuuf xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Biyya keenyatti humna dabalataa uumuun oomisha gara alaatti ergamu gosaa fi hammaan baay'isuun barbaachisaadha. Dinagdee walitti hidhannaa addunyaan durfamu kana keessatti tarsiimoon keenya irra caalaa alatti erguun kan durfamu ta'uunsaa akkuma eegametti ta'ee wantoota sharafti alaa baay'inaan baasii irratti godhamaa jiru garuu carraaqqii xiqqoon humna uummachuu akka danda'an taasifamuu kan danda'an kanneen akka zayita nyaataa, qamadii, garbuu biiraa, qindeessuu bu'aalee qonnaa, meeshaalee dheedhii industirii fi oomishtoota wal fakkaataan alaa gara biyya keessaatti galchinuun biyya keessatti oomishuun bakka buusuu tarsiimoon dandeessisuu hordofuun bu'a qabeessadha. Nagada alatti erguu oomishtummaa bu'uureffatee babal'isuu fi tooftaa oomishaalee muraasa biyyattii galanii kan biyya keessa bakka buusuu qindeessuun duubatti deemu sharafa alaa maddisiisuu gara fuula duraatti akka deemu gochuu ni dandeenya. Mootummaan tooftaa sharafa alaa karaa hawaalaatiin argatu ittiin guddisuu qopheeffachuu qaba. Galii sharafa alaa dhangalaasuun alatti itti fayyadamu sharafa alaa bu'a qabeessa gochuun dhiibbaa uumuu laaffisuun ni danda'ama. Biyya keenyatti sharafa alaa olaanaatti kan fayyadamu mootummaadha. Mootummaan pirojektoota gurguddoo meegaa pirojektii waan qabuuf fedhiin sharafa alaasaa olaanaadha. Mootummaan yeroo hundumaa pirojektoota yeroo kaa'ameefitti xumuruu irratti xiyyeeffachuu qaba. Kunis itti fayyadama sharafa alaa qusachuudhaan kuufamni sharafa alaa akka fooyya'uuf ga'ee dabalataa taphata. Haala karoora yeroo dheeraa fi giddugala lakkoobsa keessa galchuun bulchiinsaa fi imaammata sharafa alaa qorannoon sakatta'uun fooyya'insa barbaachisaa ta'e taasisuun barbaachisaadha. Yeroo dhiyoositti waldeeggaruun keenya barbaachisaa ta'uusaa fi yoo adda baane immoo hundi keenya akka miidhamnu hubannoon fudhatameera. Dinagdee keenya biyyoota ollaa waliin walitti hidhannoo akka qabaatu taasisuun faayidaa guddaa akka qabu hubachuun ni danda'ama. Buufata doonii waan hin qabneef buufatoota doonii biyyootan qaban waliin misoomsuuf hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafuu karaa bahaa buufata doonii Jibuutii yookaan Barbaraa, dhihaan buufata doonii Sudaan akkasumas buufataawwan doonii kaaba Eertiraatti fayyadamuu danda'uun baasii hir'isuu qofa osoo hin taane tajaajila amansiisaa fi itti fufiinsa qabu argachuuf nu gargaara. Baasii geejjibaa hir'isuun carraawwan qabnu bal'ifachuu ni dandeenya. Qixuma sanaan kontiroobaandiis ni dhabamsiifna. Kallattii adda addaatiin ilaallee faayidaa dinagdee argamsiisuun alatti akka gaanfa Afrikaatti humna dinagdee guddaa tokko uumuu ni dandeenya. Kanaafuu waliigaltee miseensummaa daldala biyyoota naannoo jabaatee hojii irra ooluu qaba. Itoophiyaan miseensa dhaabbilee daldalaa idil-addunyaa ta'uuf falmii marii daldalaa erga eegaltee booda sababoota adda addaatiin jalaa gufachuun amma ammaatti falmii marii ishee osoo hin xumuriin baroota hedduu turuun moggaasa biyya kophaashii jedhu argatteetti. Falmiin marii kun faayidaa fi fedhii biyya keenya haala eegsisuun hojii irra ooluun isaa barbaachisaadha. Faayidaan miseensa dhaabbata daldalaa idil-addunyaa ta'uu irraa argamu marii waliigaltee gamlamaa milkaa'inaan taasisuudhaan wal qabata malee miseensa waan ta'aniif qofa kallattiidhaan faayidaan argamu akka hin jirre hubatamuu qaba. Kanaafuu qorannoo fi beekumsa bu'uureffachuun
faayidaawwan biyyoolessaa fi galma keenya ifaan ifatti adda baasuun falmii marii waan kana nuuf eegsisuu taasisuun barbaachisaadha. Kanaafuu qorannoo fi beekumsa bu'uureffachuun faayidaawwan biyyoolessaa fi galma keenya ifaan ifatti adda baasuun falmii marii waan kana nuuf eegsisuu taasisuun barbaachisaadha.